Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu akkam jirtu ilmaan Oromoo. Naga jiraattan hadhas gaafii takka qabadhee isiniif dhiyaadheera. Akkuma beekamu isin dura guyyatti gaafii takka isin gaafataa turuun keenya yaadatama. Amma gaafilee kiyyaa hanga 5 hanga 3 ol guddiseen jira. Garuu hirmaannaan keessan laafaadha. Gaafiitu isinitti ulfaate moo gaafii takka akka dura isin haa qopheessu moo barreeffamatu isin dubbachuu dide moo haasawa kiyyatu isin galuu dide moo maaliif akka ta'e naan galle. Gaafii kalee 5 qopheesse gaafii 5 irratti nama muraasatu hirmaate sanuu keessa namoota hedduu erge dhufanii warri hirmaatanii warri hirmaatan galatooma. Waan beennu wal barsiifnaa wal yaadachiifnaa kottaa hirmaadhaa isiniin jedha. Gaafiin adda akkas jedha. Deebii sirrii ta'e filadhu jedha. Namni kaayoo qabu bakka duwwaa ta'uuf barata. Namni kaayoo qabu bakka duwwaa ta'uuf barata. Filannoon jira achi keessaa beekaa ka jedhu kam akka ta'e filattocha. Gaafii lammaffaa bakka duwwaa hojjetan malee jiruu gaarii hin jiraatan jabaatanii ka jedhu inni sirriitti qubeeffame kam akka ta'e filannoo keessa laallattu. Kan itti aanu bakka duwwaa guuti jedha. Bakka duwwaa gaafiin sadaffaa abbaan Jamaal ijoollee 4 qaba. Isaanis baha, dhiha, kaaba. Mucaan arfaffaan maqaan eenyudha? Koomentii irratti deebii gahaa deebisaa koottaa hirmaadhaa. Warri muuxannoo waa barsiisuu gaafii nama gaafachuu qabdanis koottaa hirmaadhaa nu gaafadhaa. Koomentiidhaan wal qeequun gaatiin qabu isiniin jedhaa. Yeroo biraa ammas gaafii biraa qabadhee isiniif dhiyaadha. Hangasiif fayyaa fi nagahaan naa turaa isiniin jedha. Galatoomaa ulfaadhaa. Akkam jirtu baga jiraattani gaafiin afaan Oromoodhaa. Gaafii 5 isinii qopheessee suutadhaatti dubbisaa irratti hirmaadhaa isiniin jedha. Gaafiin jalqabaa gaafii kan adda ta'e filadhu jedha. Gaafiin tokkoffaan A huccuu, B uffata, C kafana, D qaama. Lammaffaa A hayyuu, B gameessa, C sooressa, D beekaa. Sadaffaan A bukkee, B fagoo, C bira, D maddii. 1 hanga 3 kan adda ta'e. Qaxxaanu deebii sirrii filadhu jedha. Arfaffaan bakka duwwaa yoo du'e malee sin dhiisu. Bakka duwwaa yoo du'e malee sin dhiisu. A ati, B nuti, C isin, D ani. Shanaffaa isa kamtu koorniyaa agarsiisa? Isa kamtu koorniyaa agarsiisa? A ana, B nuti, C ishii, D isaan. Carraa gaarii yuutuubii koo tiiktookii jala argattu. Warri hin beekne sabiskaabii laayik godhaatii nu gargaara.